Jechaa dhaggeeffattootaa fi hordoftoota chaayinaala Absee Haashim akkuma yaadatamutti viidiyoolee fayyaadhaa akkasuma gara sagaleetiin dhaggeeffattootaa fi hordoftoota jaalatamoo kabajamoo chaayinaala Absee Haashimiif dhiyeessuu akka turre ni yaadatama. Egaa viidiyoolee dhukkuboota garagaraaf akkamiin irraa of ittisuu dandeenya, akkamiin fayyuu dandeenyaa fi dhukkuba akkamiirraa of eeguu dandeenya kan jedhu viidiyoolee garagaraa hojjedhee isiniin gahuun kiyya ni yaadatama. Akkasumas gaa ammaan tana deebi'eetiin jira chaayinaala kana sabskraayibii fi laayik gochuudhaan sheer gochuudhaan viidiyoolee garagaraa asirraa argachuu dandeessaniin isiniin jira. Akkasumas gaa har'a kan hin qabadhee isiniif dhiyaadhee dhukkuba toonsiliiti. Toonsiliin maali? Mallattoon isaa mallattoo akkamii qaba? Hawaasni yoo toonsiliin qabamne hawaasni naannoo keenya maal gochuu qaba? Kan jedhuun qabadhee isiniif dhiyaadhee egaa na hordofaan afeerraa kiyya jechuudha. Fayyaan faaya jechaa jechuudha. Dhukkuba toonsilii mallattoolee tokkoffaa dhukkubbii qoonqoo yookaan liqimsituu. Lammaffaa mormi yoo tuttuqanii fi nyaata liqimsan nama dhukkubuu. Sadaffaa yoo afaan bananii ilaalan xanachi toonsilii kan gama bitaa fi mirgaa harreessa irratti argamu garmalee diimachuu fi ita'uu, mataa dhukkubsuu, dhaangaa gubuu. Afuraffaa nyaata jibbisiisuu, gurra dhukkubsuu, foolii afaanii balleessuu, xanacha hiixeessuu fi kan kana fakkaatanidha. Hubachiisa. Daa'imman irratti mallattoowwan kana hunda eeguu hin qabnu. Balaqamsiisuu yookaan haqqisiisuu fi garaa dhukkubsuu qofaan ibsuu danda'a waan ta'eef jechuudha. Hawaasni maal gochuu qaba? Tokkoffaa dhukkubni kun garmalee waan daddarbuuf namni dhukkuba kanaan qabame hanga mana yaalaa deemee fayyutti warra kaanitti qufa'uu haxxifachuu osoo harka sirriitti hin dhiqatin waliin qooda garagaraa irraa fayyadamuu yookaan waliin nyaachuun dhiisuun miseensota maatii kaan biratti akka hin dabarre gargaaraa jechuudha. Keessumaa daa'immaniif jechuudha. Lammaffaa qoricha mana yaalaa nuuf kenname guutumatti fudhannee fixuu baannaan rakkoo biraa irra nu buusa jechuudha. Kanaaf seeraan fudhannee fixuu qabna jechuudha. Sadaffaa rakkoon kun maali? Rakkoo akkamii nurraan gahuu danda'a? Toonsiliin rakkoo akkamii yoo qoricha mana yaalaatiif nuuf kenname yookaan osoo mana yaalaa hin deemin yookaan turru taate rakkoo akkamii irraan nu gahuu danda'a? Kana beekuu qabna namootu jechuudha. Sheer waliif godhaa. Rakkoon toonsilii irra daddarbee qaamota biraa akka onnee fi kalee irraa miidhaa waan gaggeessisuuf gara mana yaalaa deemuun dirqamaa jechuudha. Egaa kalee fi tiruun dhukkuba jennaan akka malee waan baay'ee nama rakkisu yaalamuudhaafis waan nama dhibu waan ta'eef yaalaafis qarshii yookaan birrii guddaa waan nama gaafatuuf kanaafuu toonsilii yoo nu dhukkube hatattamatti yookaan daddafnee gara mana yaalaa deemuudhaan qoricha fudhannee qoricha san immoo xumuruudhaan toonsilii jalaayis akkasuma dhukkuba kalee fi tiruu jalaa bahuu dandeenya jechuudha. Egaa fayyaan faaya jechaa hankani kana isiniif dhiyeesse Absee Haashimii kan baruudhaan nuuf dhaleesse egaa Dr. Gurmeessaadha. Hundi keessanuu waan na hordoftaniif galatoomaa jechaa chaayinaala kana sabskraayibii fi laayik gochuudhaan na hordofaa isiniin jaa turtii gaarii.